Sena. Sena me. Arantana mata dure bareeda tokkoon kaffidee jira. Kanarratti mee yaada yookaan komentii waliin akkasumatti si galtee irratti hamareennu. Kanaaf seenaa mee. Kameraan leen xiqqoo rakkoo qaba. Wanni guddaan footoo tolchanii galaksoo osoo hin taane yaadni bareedaa dhiyeessanii irratti marii gaggeessuudha. Kanaaf seenaa dhiyaadhaa yooyyaa dhiyaadhaa malee mata dureen gaa uummata Oromootiif qabsoo karaa nagayaatu barbaachisaa moo qabsoo karaa qawwetu barbaachisa kan jedhu irratti xiinxalaa kannuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf uummata Oromootiif qabsoon karaa nagayaa faayidaa maal buufte, qabsoon karaa qawweetoo faayidaa maal buufte kan jedhu irratti yaada bilchina qaba. Waliif dabarsuun barbaachisaadha. Kanaaf nama tokko bichaa jira. Mee yoo jiraattan mee gaa namni keenya yeroo sii galtee laayifii tana laayifii sii galtee gisee dura eegaltu muuziqaa qabdu. Tan muuziqaa itti banan nama hedduutu daawwata. Wanni guddaan sii galtee muuziqaa miti. Yaadni bilchaataan ka sii galtee sabni Oromoo irraa fayyadamuu qabu. Yaada akkamii kan jiru san hordofuun barbaachisaadha malee muuziqaadhaan sii galtee wal dhamaa sun hin taatu. Kanaaf abbaa haqaa saba Oromoo kan jiru dhiyaadhaa mee. Abbaa haqaa okay, yaada gaariidha. Maali amma wanni beekamuu qabu yaada kannannee sii galtee kallattii tokko kaayyachuun uummata Oromootiif sii galtee qabsoon uummanni Oromoo karaa lachuutiin uummanni Oromoo karaa nagayaatiinis qabsoo gaggeessaa turanii karaa nagayaa saniinillee qabsoo karaa nagayaatiin uummanni keenya gaggeesseen wayyaanee illee sii galtee qeeroon Oromoo wayyaanee cabsanii turanii. Kanaaf milkaa'inni karaa nagayaatiinis qabsoon uummanni Oromoo gaggeesse karaa saniinillee bu'aa fiddee jirti. Gama biraatiin gama qawweetiinis bu'aa fiddee jirti. Kanaaf mee irratti haa marii gaggeessinu mee. Kaameraan garuu rakkoo guddoo qaba. Kanaaf akkuma reefu jedhetti kaameraa yookaan footoo tottolchanii galaksoo osoo hin taane yeroo warraan tanaa sii galtee uummata Oromootiif yaada bareedaa
dhiyeessuutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf sabni keenyarraa yaada bilchaataa, yaada ijaarumsaa, yaada siigaltee wal jaaruu kana nurraa barbaadaa jechuudha. Kanaaf dhiyaadha. Kanaaf uummata Oromootiif qabsoo karaa nagayaatu barbaachisa moo qabsoo karaa qawwetu barbaachisa kan jiru irratti haa mareennu. Kanaaf gaayoon jiraanne beeyta namni as keessa jiru nama 5 moo kana wanni guddaan siigaltee yaada tokko yaadni gizee lafaa ka'e yaadni gizee burqe saba kanaaf dhiyeessuutu barbaachisaa. Kanaaf wanni guddaan peejii kanaas like godhaa, share godhaa, peejii kana siigaltee guddisuu qabnaa. Wanni guddoon qabsoon karaa nagayaa uummata Oromootiif buuse maal fakkaata jennee yoo kan laallu taate takka siigaltee uummanni Oromoo eega gaafa bittaa nafxanyaa jalatti kufarraa eegalee uummanni keenya karaa danda'u qabsaa'aatuma jiranii jechuudha. Qabsaa'aatuma turanii jechuudha. Kanaaf tarsiimoo garaagaraa baasanii abbootiin teenya qabsaa'aa turan. Akka har'aan tanaas siigaltee amataa eega gaafa dargiin caberraa wanni paartii karaa nagayaatiin jaamtu qabsoo karaa nagayaa jaamtu in turre jechuudha. Eega dargiin cabe booda siistamni siigaltee biyyi itti bultu multi party system yookaan biyya paartii hedduu qabdu federaalizimii wajjin wal qabatee wayyaaneen siigaltee qamadii fudhachuudhaaf qabsoo karaa nagayaa paartiin siigaltee ijaaramtee gaggeessuu ni danda'a kan jiru haala kanaan paartiidhaaf hayyama kannanii gaggeessaa turanii jechuudha. Kanaaf kana yoo kan laallu taate qabsoon gaggeeffamte qabsoon karaa nagayaatiin gaggeeffamaa turte bu'aan isiin fidde xiqqaadha jechuudha. Fakkeenyaaf mararaan faan paarlaamaa seenanii paarlaamaa keessatti rakkoo Oromoo himuu rakkoo sabni keenya keessa jiru dubbachaa turanii jechuudha. Duuba qabsoon karaa nagayaa san akka silaa uummanni Oromoo fadhutti akka sabni kun fadhutti paartiin illee siigaltee mirga harkattee qabsoo san gaggeessuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf parsantiin qabsoon karaa nagayaatiin godhamu xiqqaadha. Gama siigaltee gaafa wayyaanee sanii wajjin wal qabatee paartiin mararaa faan oobkoon faan gaggeessaa turan oofdiin kan bulchaa dammaqsaa faan gaggeessaa turan karaa nagayaatiin osoo siigaltee bu'aa hin qabdu hin taane sosochii siigaltee rakkoo Oromoo paarlaamaa keessa taa'anii ibsuu irratti parsantiin xiqqaa tokko siigaltee saba kanaaf faayidaa buusanii jiran jechuudha. Duuba dhawaatumaan siigaltee qeeroon Oromoo diddaa gabrummaa wayyaanee ofirraa kuffisuudhaaf qeeroon ijaaramtee jechuudha. Qeeroon Oromoo gizee ijaaramtee qeeroon Oromoo harka qullaadha. Wayyaanee shiftaa siigaltee tan saba Oromoo xiqqeessaa turte, tan saba Oromoo saamaa turte, tan qabeenya Oromoo saamtee maqala galchaa turte. Ijoolleen Oromoo qeeroon Oromoo meeshaa guddaa takka fidachuudhaan meeshaa guddaa tokko harka qabachuudhaan wayyaanee cabsanii jechuudha. Meeshaan isaan itti wayyaanee cabsan xayyaara diroonii miti, taankii miti, matariyasii miti. Meeshaan guddoon qeeroon Oromoo wayyaanee itti cabsite tokkummaadha jechuudha. Tokkummaadhaan
kallattii Oromiyaa hundaanuu ijoolleen Oromoo wal ta'uudhaan wayyaanee shiftaa karaa nagayaatiin dhumaa ka isaan siigaltee dhaqaadhaan dura dhaabbatanii wayyaanee tana tarkaanfii irra fudhachaa turan. Wayyaaneenis akkasumatti ijoollee Oromoo fixaa. Wayyaanee ijoolleen Oromoo harka qullaa siigaltee injifannoo irratti mirkaneeffattee jechuudha Oromoon, ijoolleen Oromoo. Kanaaf kuni parsantii hanqa xiqqaa tokko wareegamni ijoollee Oromoo jijjiirama siigaltee har'a bilisiginnaan lafa dhiittee siigaltee akka waan ifi qabsooytee biyya harkatteetti irratti siigaltee daansii taphattee irra ragadaa jirtu kana ijoolleen Oromoo qabsoo isiin gaggeessiteen jijjiiramni irra siigaltee Amaarri Finfinnee keessaa itti sirbu kana ijoollee Oromoo irra wareegamtee fiddee jechuudha. Kanaaf karaa nagayaatiin Oromoon siigaltee mootummaa wayyaanee cabsitee addunyaa agarsiiftee jirti jechuudha. Wareegama qaqqaalillee irratti kafalanii jiran jechuudha. Kanaaf qabsoo karaa nagayaatiinis bu'aan siigaltee barbaachisu akka Afrikaa biyya Afrikaa keessatti dhufu baatullee karaa nagayaatiin siigaltee biyya takkarraa karaa nagayaatiin qabsooytee dippiloomaasii irraa muruu irratti maqaa biyya sanii siigaltee dimokiraasii wajjiin wal qabatee salphisuu irratti qabsoon karaa nagayaatiin gaggeeffamtu bu'aa guddaadha qabdi jechuudha. Kana beeka. Kanaaf hubachuutu barbaachisa. Duba qabsoon karaa nagayaa jennuun tun kaleessa ummanni keenya qeeroon teenya milkaa'ina guddaa siigaltee qabsoo karaa nagayaa kanaan irratti milkoonee jirra jechuudha. Irratti wayyaana cabsinee jirra jechuudha. Kanaaf wanni beekamu qabu mootummaalleen takaleessanii miti jechuudha. Mootummaan hamtuun mootummaan siigaltee garaa jabaattu namni hamaan namni siigaltee ummata Oromoo kana gabrummaa hamtuudhaan fadhu nama biraatii dhala Oromoo siigaltee Oromoo keessaa baate tanama 27 ummata keenya gabroomsuudhaan deeninnati wayyaaneetii hannuudhaan kan maneedhaa keessa ficciisaa ture kan harka irraa akka muran godhaa ture nama keenya jechuudha. Warra siigaltee kaleessoo viidiyoo kanarra bilisiginnaa jechuudha. Kanaaf arraan tana siigaltee qabsoo karaa nagayaa jennuun san ta kaleessoo wayyaaneetti cabsina san arraan tana akka kaleessaatii miti jechuudha. Kanaaf eenyummaa hoolayyiin Oromoo tan dimokiraasiin beeyne tan mirga namummaan beeyne arraan tana siigaltee ta ajjeesii malee namni akkami ajjeefamaan beeyne aangoo gubbatti aangoo irra yookaan kursii irratti ergamtuu warra Amaaraa ta'uudhaan qabsoo karaa nagayaa jennuun san gufuutti ta'aa jiran jechuudha. Sila akka kaleessaatti qabsoon karaa nagayaa jennuun tun jiraatte arraan tana siigaltee hooggantoonni Oromoo kan siigaltee biyya Eertiraa keessaa yaaman kan Jawaar Mahamaffaa warra siigaltee qabsoo Oromoo tana keessatti jijjiirama dhufuu kana keessatti hangafaa qeerooleen Oromoo hin hidhamtu turte jechuudha. Kanaaf gama kanaan biyya Afrikaa keessatti amma biyyoota Afrikaa hedduu kan fudhannu taate qabsoo karaa nagayaatiin mootummaa cabsuun akka malee hamtuudha jechuudha. Kanaaf waan hamaadha ummanni Afrikaa kun siigaltee aangoo tanarra hin du'ane jechuudha. Biyya Ugaandaa dhiyoo tana yookaan fudhannu taate namicha siigaltee dorgomaa pirezidaantii Ugaandaa wajjin Museveni wajjin dhufe akkam akka godhan miidiyaa irraa dhageenyee jirra jechuudha. Tasuma biyya Afrikaa keessatti karaa nagayaatiin qabsooytee biyya argachuun injifannoo fiduun mootummaa cabsuun hin danda'amu jechuudha. Garuu bu'aan siigaltee bu'aa ni qabdi.
bu'aa ni qabdi. Bu'aan isiin qabdu yeroo ati karaa nagayaatiin qabsooytu si hidhuun, biyyaa si baasuun, si ajjeesuun dippiloomaasii biyya takka irraa murtee jechuudha. Akkuma arraan tana mootummaa warra biltsiginnaa kanarraa warra karaa nagayaatiin si galtee sossoo'u isaan kana yeroo hidhan addunyaan guutuu si galtee dippiloomaasiin duwwa jechuudha. Parsentii duwwa Itoophiyaa keessatti addunyaan akka malee gargaarsa duraan Itoophiyaa gootu irraa murtee jirti jechuudha. Sababiin irraa murte qabsoo karaa nagayaatiin gaggeeffamtu kana waan danqaniif hooggantoota Oromoo karaa sii galtee karaa nagayaatiin biyya seenan warra karaa nagayaatiin qabsoon ijee hidhuun arraan tana sii galtee kufaatii guddaa mootummaa irra fiddee jirti jechuudha. Kanaaf qabsoo karaa nagayaatiin akkuma sii galtee addunyaa jechuu ni dandeenya. Qeeroon Oromoo wayyaanee cabsuu irratti itti milkooytee jirti jechuudha. Sadarkaa Afrikaa irraayis sadarkaa addunyaa irraayis. Kanaaf qabsoon karaa nagayaatiin gaggeeffamtu tana jechuudha. Qabsoon karaa qawweetiin gaggeeffamtu mi'a laallu biyya Afrikaa tana keessatti ummanni Afrikaa warra dimokiraasii baruu miti. Warri especially warri moototaa jechuudha. Warra dimokiraasii tana fudhatanii mirga namummaa kabajanii elekshiiniidhaan yookaan filannoodhaan aangoo warra walii daddabarsuu miti ummanni Afrikaa. Kanaaf aangoo irratti numaan du'a. Ana malee namni biraa sii galtee hin jiru. Beekaan ana malee hin jiru. Warra jiru jechuudha. Warra kana karaan itti warra kana cabsuu dandeessu karaa hidhannooti. Hidhannoo hidhattee riphee lolaa taatee iftubtee cabsuutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf biyya Afrikaa keessatti parsantii guddaa kufaatii mootummaa takkaa mirkaneessuudhaaf qabsoon hidhannoo bu'uura jechuudha. Fakkeenyaaf qabsoo karaa hidhannoo kan laallu taate kaleessa yeroo Tigireen wayyaaneen akkasitti dhaadattu yeroo waan feete jettu mootummaan sii galtee biltsiginnaatuun wayyaanee tana akka Oromoo ajjeeftutti ichi deemtee wayyaanee ajjeesuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf wayyaanee wanni kabachiise wanni wayyaaneen bakka itti godhe wanni sii galtee wayyaanee kabachiise qawweedhaa jechuudha. Hidhatanii uummata isaanii hidhachiisuun kabajaa itti goote. Kanaaf qabsoon karaa hidhannoo bu'uura Afrikaa keessatti especially bu'uura barbaachisaadha jechuudha. Keessaafuu Oromoodhaaf wanni barbaachisaan qabsoo sii galtee karaa qawweetiin godhamtu saba Oromoo kanaaf bu'uura jechuudha. Kanaaf amma mee waan takka laallu gaafa sii galtee mootummaan Abiyyi ifaan jijjiiramni dhufee warra Eertiraa jiru gaafa yaaman akka dimokiraasii tana sii galtee lafa qabsiifnaa adeemsa wayyaanee irraa adda goonaa federaalismii duwwaa lafa qabsiifna jaanii akka taatettuu sii galtee adda bilisummaa Oromootis haa ta'u paartiilee riphee loltoota kan Itoophiyaa alatti sochii godhan hundaa'u yeroo yaaman sanitti duuba yookaan laallu taate uummanni Oromoo akka malee nyaadhamee jechuudha. Akka malee uummanni keenya yeroo sii galtee addi bilisummaa Oromoo seentuu dhugumatti uummanni Oromoo dhugaa dubbachuudhaaf adda bilisummaa Oromoo wajjin hin turre jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo fedha hanqinaa qabaatu fedha hanqina qabaatiin waliin hin turre. Maaliif waliin hin turre? Qabsoon karaa nagayaa jijjiirama fiddii, qabsoon karaa nagayaa jijjiirama itti arkanne, qabsoo karaa nagayaa wayyaanee ijoolleen teenya qeeroon teenya karaa nagayaatiin wayyaanee cabsine jechuudhaan deeggarsan qaban ture addi bilisummaa Oromoo. Duuba osuma sii galtee akkasitti addi bilisummaa Oromoo deeggarsan qabneetti duuba mootummaan biltsiginnaa waa adda kaleessa gale diigee
Jawaar Maammafaas dimokiraasii dhugaa mirga dhugaa qabsoo uummanni Oromoo irra dhume tana akka waan Oromoodhaaf mirkaneessanitti Abiyyiin faan gowwoomsaa addaa siigaltee irratti dalaganii jechuudha. Jawaar faan irrattis Jawaar faanoo deemanitti siigaltee waraana Wallagga keessa jiru Gujii keessa jiru siigaltee akka galan irratti tattaafachaa turanii jechuudha. Duuba hanqi waraanni galees galee duuba Oromoo waan takkaatu dhaqqabe. Har'aan tana dhugaa dubbachuudhaaf Jaalmaroon silaa hanquma siigaltee Wallagga keessa sossoosan qawwee hidhatee jechuudha. Silaa hanquma inni keessa sossoosan silaan jiraanne har'aan tana Oromoon dhumaatiin Oromoo hanqa kaleessa fixan caalaa hanqa ajjeesaa jiran caalaa ajjeesanii jechuudha. Kanaaf qabsoon karaa hidhannootiis ejjennoo barbaachisaa jechuudha. Kanaaf waan ajaa'ibaa takka laaluun ni danda'ama jechuudha. Gaafa siigaltee Oromoon gamanaa fi gamas dhaabbattee maroo kanarra duulaa turan uummanni Oromoo guutumaa guututti jechuudha. Maaliif hin galchine maaliif seeran kabachiifnee mootummaan jechaa turan jechuudha. Wanni namatti tolu Jaalmaroon ani yoonii waan biraa dhabee bineensa Oromiyaatiin bilisoomsa kan jiru ejjennoo akkasii qabaachaa ture jechuudha. Kanaaf maali Oromoon yookaan uummanni keenya karaa nagayaatiin biyya Habashaa mootummaa siigaltee hundeerraa Habashaadhaan hundeeffamte keessatti qabsoon karaa nagayaa bu'aa akkam finne Jaalmaroon siigaltee hubatee ture jechuudha. Hubatee ture duuba ejjennoo isaa haaluma siigaltee qabate saniin har'aan tana fuula dura deemaa jira jechuudha. Har'aan tana siigaltee qabsaa'ota hedduu horatee jira jechuudha. Kanaaf horachuun qabsaa'ota Jaalmaroo har'aan tana Oromootti kabajaa godhe jechuudha. Oromootti kabajaa godhe Oromoollee warri kaleessa qabsoo karaa nagayaatiin jechaa ture qabsoon karaa nagayaatiin Itoophiyaa keessatti kan daleeni arkanii gama qabsoo karaa qawweetti karaa hidhannootti jijjiiraa jiranii jechuudha. Kanaaf biyya Afrikaa keessatti qabsoon karaa nagayaa bu'aa fiddullee bu'aa qabaattullee dippiloomaasii murtullee qabsoon gama hidhannoo bu'aa guddaadha qabdi jechuudha. Bu'aa guddaa qabdi. Kanaaf qabsoon karaa hidhannoo Oromoodhaaf barbaachiftuudha. Amma fakkeenyaaf yoo kan fudhannu taate naannoo Amaaraa keessatti uummanni naannoo Amaaraa akka jirutti siigaltee hidhatee jira jechuudha. Akka jirutti har'aan tana mootummaan bilisiginnaa tun dhiibbaan isiin gootu warra hiyyeessa qawween qabne warra siigaltee mancaa'uu irraa guuran warra eeboo irraa guuran uummata Oromoo irratti uummata Oromoo ajjeesuu irratti malee naannoo Amaaraa san uummata naannoo Amaaraa kan qawwee siigaltee qotee bulaa fi haawwanii fi ijoolleen xixiqqoon hidhatte san irraa hiikuu hin dandeenye jechuudha. Wanni irraa hiikuu hin dandeenyeef har'aan tana sibiilli isaan harka jiru isaan kabachiisee jechuudha. Isaan kabachiisee jiti tarsiimoo warra isaanii warra mililikillee akka fudhatan gootee jechuudha. Warra bilisiginnaa Oromiyaatiif Abiyyiifaa jechuudha. Kanaaf hidhannoon kabaja nama gooti sabatti akka gooti qabsoon gara hidhannoo bu'aa guddaa qabdi jechuudha. Kanaaf keessaafuu Oromoodhaaf. Oromoon waa madaaluu danda'uu qaba. Qabsoo karaa nagayaa bu'aa qabaattullee dippiloomaasii murtullee qabsoon biyya Afrikaa tana keessatti Oromoodhaaf barbaachiftu qabsoo hidhannooti jechuudha. Kanaaf akkasitti hubachuun barbaachisaadha. Gama biraatiin wannummaan siigaltee wanni Oromoo kuffise waan Oromoo kuffisee jira. Wanni Oromoo kuffise warri karaa nagayaatiin sossoo warra hidhannoo qabu ni balaaleeffata. Warri hidhannoo qabu warra karaa nagayaatiin socho'u ni balaaleeffata.
yaada lamaan kanaatutu ummata Oromoo kuffisee jechuudha. Silaa warri karaa nagayaatiin sosso'us haa sosso'u wal deeggaruu yoo wal deeggaruu baatellee wal komachuu fi wal arrabsuu dhiisuu warri gama hidhannootiin socho'u warra karaa nagayaa komachuu fi wal xiqqeessuu dhiisuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf kana yaada kanarratti akkasitti yaada irra kannadhaa peejii kanaas sheer godhaa. Kanaaf hanqanumaan jechuu barbaadaa galatooma fayyadaa.